fudhataa haa guddattu akkaadaamii cinaatti fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana stuudiyoo keessa jira amma kun viidiyoon kun ediit godhama. Ijoolleen sana baraa guddattu fakkeenyaaf yoo hojiin biraa tokko cinaatti Adobe Reader kan akkamitti akka fayyadaman wantoota teknooloojii jechuudha. Amma artificial intelligence jira yoo barachuun barbaachises akkasiin barattu. Wantoota biraa irratti fakkeenyaaf fiilmii sa'aatii 24 ta'anii ilaaluun ijoollee dhabamsiisuudha haala kudhanni kuni isarraa akka isaan barumsa irratti muuxannoo irratti hojii biizinasii isaa ta'u hawaasa isaanii keessa makamanii jiraachuu isaa ta'u muuxannoon kun hedduu murteessaadha yaada jedhuun qabu. Asumarraa qabanii guddachuu qaban jechuudha. Asuma jalqabuu qabu. Gaafiin biraan isiniif qabu yeroo ammaa kana barattoota qofaa miti barsiisonni illee boqonnaa isaanii irra jiranii sa'aatii kanatti meebii barsiisonni tarii warri maatii irraa fagaatanii jiran maatii bira deemuu danda'u warri kun ammoo akkuma reefsin kaaftan iddoowwan bashannanaa garaagaraa dabarsuu danda'u warri kun ammoo warri hojii garaagaraa irratti bobba'anis jiru haa ta'u yeroo dirqama isaanii amma irra taree jira yeroon kun yeroo isaan firiitti ta'anii yeroo dirqama mootummaan itti kennee fulbaana irraa hanga waxabajjii barsiisan kanaan alatti yeroo kana maal irratti bobba'uu qabu akkamiin hawaasa gargaaruu qabu barsiisonni? Gaaffii ijoodha. Barsiisonni yeroo baatii kurnan darban egaa dirqamumatti kenname sana hojjetaa turan kallattiidhaan. Baatiiwwan boqonnaa kana keessa hojii hedduu qabaatu isaanumti matuma isaaniitti. Barsiisonni gariinii barumsa isaanii kan guddifatantu jiru baatii gannaa baratanii yoo ilaalle warri aanaarra akkas baadiyyaa keessa barsiisanu hedduun isaanii baatii gannaa kana barumsuma wayii yoo sila dippiloomaarra jiraate yoo digiriirra jiraate gara maastarii adda addaatti ol guddifatu. Baatii boqonnaa kana jechuudha. Inni kunis waan bareeda namni idduma kaleessa jiru idduma waggaa har'aa jiru turuun dogongora guddaadha. Of guddisaa deemuun baay'ee murteessaadha. Akka barsiisotaattis kan barattoota qofa irratti hin dhaabbatu inni kuni. Lammaffaa barsiisota yoo ilaalte barsiisonni keenya yeroo akka musliimaatti hedduun isaanii namni diinii qorates waa babbarates hin jiru hedduminaan. Amma barumsa akkaadaamii tokko Ibn Abbaas akkaadaamii jennee waan qaqqaraasifna turre gannas. Amma barsiisota hedduutu dhufee barata onlaayinii kana keessa. Onlaayinii kana keessa tafsiira quraanaa akkama dippiloomaa shari'aa waan akkasii kana. Gara kanaanis of sirreessuu qabu jechuudha. Waa wayii kitaabuma tokko qaraanii bahu. Fakkeenyaaf dur yoo riyaadan qaraane bara kana riyaada qara'ee bahuun isaa. Dur yoo tafsiira guutumatti hin qaraane ta'e ganda kana baafan juuza 2 qara'ee hin baane. Maa waan ulfaataadha amma ati matnii quraanaa qofa qaraatee jirta yoo ta'e ganna baatii 2 kana sa'aatii dheeraa boqonnaan qaba. Kanaaf juuza 2 tafsiira qara'ee yoo hin bahe maal inni? Amma waggaa kanaan yaadadhaan mee kaanituma karoora kanaa baafna jennee sartifikeettii tafsiira quraanaa jennee wayii jalqabne. Baatii 2 keessa juuza 5 sirrumatti qaraasifnee qorumsa afaan Oromootiinis kennine namoota hedduuyyuu miti nama 30 waan akkasiitu sirriitti qara'ee sirriitti qoramee juuza 5 sanaa fi waan isatti rarra'u jechuudha akkaataa usuulu tafsiir jedhamee wantoonni akkasii wayii jira. Namoota akkas qaraanii darban yaadadha. Ammas namoonni keenya tafsiirri dirqamaa miti. Akkamittan arba'inaa qara'ee darba. Akkamittani buluugarraa walakkaa wahii qara'ee darba yoo silan qara'in. Inni kun isa gara diiniitii jechuudha. Waggaan koo 40 gahee maal akkas ta'e miti. Waggaa 100 yoo geesse waa dabalataa deemuun dirqama. Waggaa 100 yoo geesse. Abdallah ibn al-Mubaarak aalima beekamaadha warra salafa muhadditha. Maal jedhe osoo guyyaa borii qofa si hafe siin jedhame maal goota jennaani ilmiin baradhaa jedhe. Maal inni tagamma baratte siin gahuu jennaani yaada baruu duuta. Rubbamaa jedhe kan barumsi wahii kanan ittiin jannata galu na haftee jirti ta'uutu mala osoo borduuta jedhamees ilmuma barataan du'aa jedhe. Imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi isuma dulloomanii jedhan akkas dadhabanii jedhanii waraqata wayitii fi qalama wayii baadhatanii deemuyyi itti dhufanii ilaa mata ma'aka hadhihi al-mihbara yaa imaam jedhan. Mihbaraan qalamattiin kun aguma yoomisii wajjin deemti duri sinuma qaraata amma sinuma qaraata. Nama argate barri Imaamu Ahmad jechuu egaa muhaddisa beekamaa akka ummata kanaati. Jennaani mihbarati ma'i ila al-maqbara jedhani qalamni kan koosiinan itti waa baradhu kuni amma qabrii seenutti anuma wajjin hin deemtan irraa addan baatu. Barumsaan addan baatu. Barumsaan inuma baradha. Barsiisaan beekamaan akka isaanii hin jiru. Kanaaf umrii koo deeme jettee barsiisonni barumsarraa of hin kutini waan shari'aa wahii ergama rabbiitu alayhi salaatu wasalaam waahiin kan inni itti bu'e waggaa 40 booda. Barumsarraa of kutuun hin ta'u. Kan biraa hawaasa gargaaruu keessatti tuutoriyaaliin adda addaas jiraachuun mala. Fakkeenyaaf
barattoonni sadarkaan isaanii wal cacaaluu kan barumsatti dadhabuu jira. Akka inni fooyyeffatu washii gargaaruun fedhuu maallaqaan isa ta'u fedhuu immoo tola ooltummaadhaan isa ta'u barsiisaan fiildii qabuun ogummaa qabu sanaan barattoota washii gargaaruun yuunivarsiitiitti yaadatta amma durii yeroo barannu yeroo waggaa lammaffaa barannuu fi ijoollee warra haaraa fireeshii galee barsiisaa ture saabjektoota adda addaa isuma waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa barannu iyyuu jechuudha. Akka jarri yeroo dhufan kana yuunivarsiitiin haaraatti ta'ee rifatanii ijoollee hedduutu ari'amanna yuunivarsiitii fireeshii irra yoo yaadatte. Beekumsaaf qofa osoo hin taane rifannaadhuma bakka envaayiroomentiin jarritti dhufan kun haaraatti ta'eeti kan sila daree tokko keessa namni 220 fa'i galmaa'e gaafa simseera lamaffaa nama 60 fa'itti gala. Ari'amanii jechuudha. Ijoolleen sun hedduun isaanii dadhabina qofaa miti. Namni kallattii jedhatti akeeku dhabamuun durmaatii waliin turanii har'amaatii keessaa bahanii aalama haaraa keessa seenanii waan hin taane keessa galaniiti. Amma gariin isaanii suusii hin taane keessa seenu. Asumaanuu barattoonni suusii bakka hin taane kan dhaabbanne. Bakka bishaan dhuguu nyaata nyaachuu wanti dirqamni kana. Kanaan ala waan fayyadu hojjechuu malee dhaqanii jimaatti yeroo dabarsuun dhugaatii waan hin taane keessa seenuun hariiroo hin taane dhiiraaf durbaa bakka hin taane dhaabbachuun ijoollee barattootarraa gonkuma waan barbaadamu miti. Barattoota jechuun waan biyyi kun abdii guddaarra kaayyatu bor biyya kana jijjiiru rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa waan hedduu abdiirraa qabu miti. Dhaqanii iddoo hin taane dhaabbatanii yeroo eebbaa fayyaa dhatte miti amma barattoota gadi dhugaatii dhuganii karaa irratti fa'i kan kufan. Laal salphina akka kana barataa bor biyya jijjiira jedhamee eegamutu farsoo dhugee karaa irratti kufee sareen afaan isaa arraaba yookaan salphina guddaadha kun. Nama abdiin irra kaa'ame. Nama abdiin biyyaarra jirutu waan akkasii ta'a. Baay'ee inni kun barattoota qofaa miti yeroo garii warra aangawootaati jettu nama iddoo guddaatti eeggatu dhaqee mana farsoo keessatti taa'ee sammuu isaa sammuu rabbiin itti kenne kan of macheessee bakka jiru wallaalee haqiiqaa salphina guddaadha kun barattoonni kana ta'uu hin qabanu. Barsiisonni hojii barsiisota dubbata akka tasaa keessa dhufne itti deebinaa gara boodaa irratti ijoollee kana gargaaruun hawaasa gargaaruun waan danda'anuun jechuudha. Hawaasummaa keessa yeroo gannaa kana keessa fakkeenyaaf firoota dubbisuun baadiyyaa achi fagoo isaa ta'u magaalaa keessas haa ta'u firooma fufuun akka islaamaatti iddoo guddaa qaba. Yeroo boqonnaa qabdu kana keessa immoo wanti hojjettu inni guddaan nama firooma kute rabbiin baay'eetti dallane quraana keessatti. ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض كيس ولتلك وردتشي كان كيس فينشلا بديرا وتو في ور في روما كتو ولما كتسيتي يدبته كنا في يروك كسي كنا هوا سما دا وجن وانا كسيتين دبرسوني بريدا أنا فكاتا كم برسيسو تاكون كانوا ما أول قبته أما كان عندورا لي يشون أكمل موتا نوتي تلي هنجرا وانت كون هوا سكيسا غرو يرو أما كان هرچا ديما جرا ماليغا فينا ما نسني كاسو في ديمو كون برتوني سد الراتو يتنير تعرف barattoonni sadarkaa walirraa hin jirani. Fakkeenyaaf barataan kutaa 7 baratu barattoota kutaa 6 gargaaru. Barattoonni yuunivarsiitii irraa deebi'an yeroo boqonnaa isaanii kana mana taa'anii iddoon taa'anitti yeroo isaanii balleessuu irra barattoota sadarkaa high school irra jiran akkamiin qormaata biyyaalessaa darbuun akka danda'amu gargaaru. Waan akkanaa kanarratti hirmaachuun yeroo ammaa kana hir'ataatiin kan inni jiru. Kanaan wal qabatee akka yaadaatitti illee akka gorsaatitti illee kaasu soo kaaftanii. Namni ogummaa qaburraa walii qooduun sadaquma jalqabuma isaatiif sadaqaa guddaadha. Amma barataan kutaa 8 alana qoramee darbe ijoollee haaraa kutaa 8 qoramuuf deemtu kan ministirii qoramee darbe ijoollee ministirii qoramuuf deemtu waa wahii barsiisuun tuutoriyaalii yeroo baay'ee amma dura akka jamaattis ni yaadadha. Yeroo kutaa 11 barannu ijoollee 10 kanatti waa akeekuun yeroo yuunivarsiitii jiru jamaa kana magaalaa keessa jijjiiru kana waa barsiisuun kun baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kana qorumsaaf qophaa'uun amma xiqqoo sirni barnootaa fakkeenyaaf jabeessee jira. Keessumaa qorumsa biyyoolessaa kana darbuu ciccimsee jira. Kanaaf ijoolleen kun dursanii herreega akkamitti qorachuu qabdu. Namni muuxannoo barumsa herreegaa qabu ijoollee kana herreega barsiisuun inni fiiziksii muuxannoo qabu akkas inni histirii beeku waa wahiitti dadammaqsuun kallattii qormaataatti agarsiisuun baay'ee murteessaadha. Kun barattoota iyyuu qofaa miti. Barsiisotumti maal qaba yoo dhaqee walakkaadhaan baatii gannaa kana keessa yeroo muraasa ijoollee kanaan qorumsi akka kanatti hojjetame bareeda. Kitaaba akka kanaa qo'adhaa. Waan sin rakkise immoo yeroo kanaa kottaa na gaafadhaa. Yookiin onlaayiniidhaan yeroo kanaa kottaa na gaafadhaa jedhee yoo kallattii akeeke kun sadaqaa guddaadha.
dhala namaa tokko waan inni hin beekne barsiisuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala allama al-insaana maa lam ya'lam waan inni hin beekne ilma namaa barsiise allama bilqalam jedhamti qalama waa barreessuu waa qo'achuu waa dubbachuu kana kanaaf ati inni muuxannoo qabdu barsiisaas ta'e barattoota yuunivarsiitiis ta'e namoota sii gadii sana inni kutaa 8 baratee darbe ijoollee kutaa 8 hamma seenaa jirtu kana kallattiitti agarsiisuun wal guddisuudha. Inuma rakkoon biyya keenya kanaan argu yeroo hedduu maalinne hojii kam keessattuu muuxannoo sila jiru irratti waa ijaaraa deemuu irratti hanqinni jira. Muuxannoo sila jiru irratti. Fakkeenyan sii kaasa. Amma abbaan kan kee maal hojjetaa turan yoo siin jedhe yookiin isaan waa daldalaa turanii yookiin qonna wayii qotaa turan. Muuxannoo maali sitti dabarsan tolee osoo hin jedhe rubbamaa muuxannoo hojii sanaa parsantuma 10 irraan baranne ta'a. Ati waan haaraa wayii ijaartee amma dhuftee muuxannoo tokko keessa jirti. Isa ofii irratti guddatte kana silma keettis hin dabarsitu innis addunyaa biraa keessa oola dhaqee. Wal dhaalaan jiru jechuun. Wal dhaaluu hundinuu tiraayin da'iirarii darbaa deema. Tiraayin da'iirarii innis waa aalama biraatti seena. Aalama biraa jalqaba. Biyyoota guddatan yoo ilaalte biizinasiin kamuu bakkuma sila ga'e irratti fufa. Fakkeenyaaf waarit baafin gaafa ofii isaatii dadhabaa hojii akka addunyaatti qabeenyaan tokkoffaa ture seenenna hojii akka tokko dadhabaa deemu bilgeet muuxannoo isaa dhaqee sirriitti irraa qoratee barateeti hojii uummatee hojii isaa sana sarara isaa sana dhaalaa deemuu jalqabe. Namoonni biizinasii hubatan warra haaraa jalqabu sirriitti leenjisu. Sirriitti piraaktikaalis tiyoorootikaalii pireezentii godhanii fi piraaktikaalii agarsiisanii. Biyya keenya yoo dhufne ilaalle inni xiqqoo si biizinasii hubannoo argate akka namni tokko hubannoo sana hin arganne karaa cufa. Maaliif? Na caaluu boru. Na caalaa boru. Bara osoo muuxannoo isaatti dabarse inni immoo sana hubatee ka'ee kan biraa kireet godhuu danda'a ture. Bakka jirurraa ijaaraa jira jechuudha. Yoo siyaasa biyya keenyaas ilaalte siyaasni jiru isa sila jiru irratti kan ijaaru baay'ee muraasa. Waan sila jiru diiguu dhabamsiisee haaraa lafaa ijaara hundinuu. Kan mataa ofii hojjeta. Kan mataa ofii lafaa ijaarrate. Biizinasiin akkasii barumsa irrattis haala akkasii dhufee uummata mudataa deemuun dogoggora guddaa. Ijoolleen bara darbe barattee baate warra haaraa lanaa waa barsiisaa deemuun biizinasii irratti abbaan ilma ofii karaa agarsiisaa deemuun daldaltoonni biraa warra haaraa lafaa ka'u karaa agarsiisaa deemuun leenjisuun biyya keenyatti namoota ekspoortii meeshaa godhan kana yoo ilaalte hundinuu jalqaba dhaqee maallaqa hedduu nyaatamee kassaree waa hedduu harkaa kasaaree ka'eetii haara lafaa bara. Maaliif innis tiraayin da'iirarii hojjetaara. Muuxannoo warra kaaniin fudhanne. Muuxannoo warri kaanis ittiin kennanu karaa kanaan baamaatti agarsiisan. Yoo karaan kana ta'e illee yoo danda'an karaa faallaatti agarsiisu. Kun akka biyyaatti salphina guddaadha. Islaamummaan siyaasa akkasiisin godhu. Muuxannoo walii dabarsaa deemuun barsiisonni barattoota ofii gad deebi'ee to'achuun waa isaan barsiisuun barattoonni warri fuuldura ba'e warra gara duubaa jiran hubachiisuun baay'ee murteessaadha. Kan biraa immoo namni mana keessaa tola. Fakkeenyaaf barattoonni amma bahanii sadarkaa mana barumsaa dhufanii barsiisota bira oolanii akkasumas achi bahanii yuunivarsiitii koolleejjii deemanii sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaas bahanii haalli garuu kan jalqabu mana keessaa. Mana keessaa immoo maatiin gaheen isaa gahee akkamiiti barattoonni bakka akkamii ooluu irratti to'annoo akkamii godhuu qabu. Keessumaa kun barattoota warra umriin jira gara gadii warra yuunivarsiitiin galle fayyoo laalte to'annoon guddoon maatii irra jira. To'annoon guddaan ijoollee kana amala akkamii irratti guddachuu qabdiin duudhaa akkamii fudhattee ol bahuu qabdiin hawaasa keessatti bor nama akkamii ta'uu qabdiin jedhu xiyyeeffannaa guddaan isaa maatii irra jira. Yoo ilaalte akkuma daa'imman kana yoo ilaalte namni hanga abbaaf haadhaa isii biratti sadarkaa qabu hin jiru. Namni haga abbaaf haadhaa gootni illee hin jiru. Goonni goota hunda olii abbaaf haadha daa'imman biratti. Abbaan qabeenyaa guddaanis abbaaf haadhuma. Hayyuun dhumaas abbaaf haadha daa'imman biratti. Kanaaf wanti abbaaniif haati godhanu moodeela suma haqiiqaati jara biratti. Moodeela suma haqiiqaati. Mee daa'imman kee ilaali mana keessatti yeroo itti sagaddu dhufaniituma suma wajjin kan wadaatiin kukufuus irratti jarreesse. Isumatti sagaddu arganii. Yoo ati muwazzina taate daa'imni lafaa ka'u sinuma azaana.
jimmatti muwazzina beekamaa tokko qabna kan azaan. Ilmi isaa amma ispiikarii arguun nagee azaan. Waan achirra ilaalu jechuudha. Abbaa irratti ilaale. Sheeka tokko immoo jiran kan quraanni isaanii baay'ee bareedu hin salaachisu. Bakka dhaqee hundatti inni isin salaachisuudhaaf ispiikara fudhatee lafa gumar jedhee jalqaba. Modeela abbaan modeela haati ilmaaniif. Ijoollee kana amala gaarii barsiisuun. Dhugaa dubbachuu barsiisuun, amanamummaa barsiisuun, nama kabajuu barsiisuun, hawaasaaf yaaduu barsiisuun daa'imummaa kanaan. Haqiqa ijoolleen amanamummaa uummatte, dhugaa dubbachuu barte, nama kabajuu barte miidhamuu sii wayya. Nama gowwoomsitee maallaqa wayii argachuu barsiisuurra, kabaja namaa dhabuu barsiisuurra, akka jirri haqaan dhugaa irratti jiraatanii dhugaa irratti du'an barsiisuun haadhaaf abbaa irraa eegama. Haadhaaf abbaan daa'imman kana. Daa'ima biratti immoo haadhaaf abbaan wal lolu yoo ta'e ijoolleen kun hamileen cabeetii jireenyi hedduun harkatti burjaaja'a. Daa'ima bira ta'anii fiilmiin taane bananii ilaalaa yoo fiilmiin ilaalin jedhanii kun gorsaa miti matuma isaattu badii guddaadha. Waan akka ijoolleen gootu barbaaddu ofumaa godhee agarsiisi. Ofumaa godhee agarsiisi. Ati fakkeenyaaf sigaaraa xuuxaa teessee daa'ima biratti sigaaraan xuuxii yoo jette hiika qaba. Nyaata qopheessanii nyaatiin jechuudha. Ijoolleen waan taasoftu san caalaa isatti gootu sana laalti. Waan taasoftu caalaa isatti gootu sana laalti. Kanaaf haatiniif abbaan jalqaba modeela ta'u baay'ee wayi haatiniif abbaan daa'imummaa qofa irratti hin dhaabbatu kan daa'imaan sii kaasee malee. Namootuma gurguddate kana tutuuti ilaalte kan jajallate kan bakka hin taane dhaabbatu. Maaf akka taate tuuti jette abboota keenya takkana ture jedhe. Abboota keenya maa quraana keessa ilaaltu ummata jallate bal'aa isaa kana yoo ilaalte sababni jal'ina isaa parsantaan olaanaan inna wajadna aaba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun jedhe. Abboota keenya takkana ture akaakilee keenya takkana ture akaakilee keenya tamrii kana sagadaa ture. Achi jirra nutis jedhe. Ilaalle mee maal jechuu godhamee sirriidha jechuuf miti garuu ilmi namaa kun abboota isaa akaakilee isaa kana sadarkaa addaatti kennee jira. Inni dhakaaf sagadus, inni mukaaf sagadus, inni lagaaf sagadus maali ragaan kee yoo jette abboota keenya takkana. Dhaalmachi dhaalee fide sana. Dhaalachi dhaalee sana fide. Rabbiin quraana keessatti وكذلك ما أرسلنا في أمة من رسول إلا قال مترفوها جد. قالوا ما كم كيس تيرونو ترجموه ترجنه. وريكانا أني كوفني جدني مال جدو إن وجدنا أبانا على أمة. أبوتي كنا كنا رتورني خلاص سيفيندا كنا نجين جدًا. So إسنيمو إلمان كيسني فكينيا تقول وانغاري رد. Biizinasa irrattis biizinasa bareedaarra hojjechuu agarsiisuudhaan amanamummaadhaan yoo abbaa ta'e masjiida dhaqee salaatee agarsiisuudhaan ijoollee biratti quraana qara'uudhaan ijoollee biratti dhugaa dubbachuudhaan keessumaa daa'ima biratti soba barsiisuun bishaan akkanaan sii kenna jettee daa'ima dhowwachuun yakka guddaadha akka ergama rabbiin itti mana alayhi salaatu wassalaam. Akkana godhi badhaasa akkanaan siif kenna jettee ijoollee dhowwachuun utuu ati hin goonee fi lafaa hatti kan naaru jedhan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam silaa ibiddi si nyaatti jedhan. Daa'ima kana soba barsiisaa jirta waan ta'eef daa'ima lafaa ka'aartu ati yoo soba dhangiita ta'e innis bor sobaatuma biyya gowwoomsaa maal kan har'a hawaasa gowwoomsu kun bara abbummaa faadhatu gowwoomsaa barsiise gubboo har'a akkana iyyamu soba akkana iyyamu kana abbummaa faadha numatu barsiise. Kanaaf daa'ima keenya sa'aatii 24 fiilmiirraa akkan teenye kaasetta wahii yeroo ilaalan maal akka ilaaluu akka qabanullee adda baasuun sa'aatii hagamii Saat tokko qofa laalumu. Isuma laalan kana anam ijoollee xiqqoo waa akka jirri waa babbaranu waa laalanu afaan arabaa biroo yoo qabaatanii fiilmii kaartoona adda addaa jedhamti kan afaan barsiisu kun. Isa akkamii ilaaluu qabu sa'aatii mamii ilaaluu qabu. Yoo ingilifaa baranuu ta'e isa kam ilaaluu qabu sa'aatii mamii ilaaluu qabu. Daangeessitee yoo itti kennite ijoolleen lafaa kaatu kuni jedha qorannoon. Ijoolleen hanga waggaa 7tti afaan tokko afaan biraa irratti osoo dhiibbaan godhin afaan 5 baruu dandeessii jedha ijoolleen. Amma Amaariif, Oromiif, Ingiliffaa, Arabiif, Somaaliif yoo dandeesse barsiisuudhaaf hanga waggaa 5tti akka ijoolleen bartu sarara wahii ati itti bantee agarsiifte afaan inni tokko afaan biraa irratti osoo dhiibbaan godhin baruu dandeessi. Hanga waggaa 7tti. Hanga waggaa 7tti. Isa kanaaf immoo haatiniif abbaan akkamitti waa baratu isa jedhu kallattiitti agarsiisuun daa'imaa fi baay'ee murteessaa na fakkaata. Amma sagantaa keenya gara xumuraatti deemaatiin jirra. Maybe gaafii xumuraas ta'uu danda'a waluma irratti qabdanii naa kaaftanii kanumaan gaafii ammaa kanaan wal qabatee maatiin ijoollee isaanii to'annootu jira fakkeenyaaf. To'annoon kuni
to'annoo lamatu jira. Namni tokko maatii isaa yookaan ijoollee isaa inumaayyuu akkuma to'annoo kana cimseetiin waanuma silaa ta'uu qabullee akka hin taane amma nama saniif yookaan to'annoo karama gaariitti fakkaachuu danda'a. Gaduma bahaniillee akka ijoolleen isaanii manuma fincaaniillee hin dhaqne godhanii gaafa mana yookaan bahanii maatii biraa yuunivarsiitii deeman akka nama hidhaadhaa bahee bilisummaa overee argatanii gaafa jedhan san ijoolleen kun yookaan immoo iddoon isaan oolan daran hammaataa ta'a. Tokko. Lammaffaa immoo maatiin yeroo ammaa kana yeroo teeknooloojiiti. Elektirooniksii meeshaan elektirooniksii mana nama hundaa jira. Yoo dhabame yoo kompiitarri dhabame yoo laaptooppiin dhabame bilbilli harkaa yoo xiqqaate mana nama tokko keessa mataa namaatiin jira yeroo ammaa kana. Kun ammootu addunyaa guutuu harkatti qabatee jira namni. Galee bilbila fidiyoo jedhaniin jedhee itti kenna. Ijoolleen achi keessaa ammoo wanta barbaadan waan achirratti dhufuuf loogaariizimiin hin fidaa fi yaa'u teeknooloojiidha. Wanta tokko banee yoo ilaale fakkeenyaaf har'aan yoo nashiidaa qabanee ilaalu ta'e boruullee kan dhufu nashiiduma san. Loogaariizimii kanaan qabatee waan dhufuuf maatiin kanarratti maal gochuu qabaa kan jedhu lamaan isaanii walitti qabdanii naaf. To'annoo irratti bifa madaalawaa ta'e amma danda'ameen hordofuun baay'ee murteessaadha. To'annoon inni ijoollee kana hawaasarraa kutee akkasiin yeroo garii bilisummaa argattee bilisummaa si sanatti tooftaatti hin fayyadamtu akkasiin hin barre godhu ijoollee miidha. Fakkeenyaaf maallaqa itti kennanii ijoollee maallaqa kana karaa sirriitti akkasiin baaftu barsiisuun bareedaadha. Umrii amma ta'e booda jechuudha. Umrii isa daa'imummaa tasaa osoo hin taane. Yeroo hunda akka jarri maallaqa jaan arginetu guutuu yoo kaatee dhaqixxee umriin taanetti maallaqa wahii argite bakka hin taane dhaabbattee ittiin baddi. Garuu ati suutaan maallaqa akkasiinii bakka itti bahuu qabu baraa deemtu yoo goote. Isa sana to'ataa deemte baraa deemte jechuudha. Hawaasummaa akka jarrasii ollaadhaan dhaqanii ijoollee wajjiniin taphatanii iddoo ispoortii dhaqanii takka taphatanii achittis of to'atamuu akkatti qabu baraa deeman osoo bira osoo jiranu barsiisaa deemuun mana barumsaatti mana quraanaatti mana iddoo adda addaatti jechuudha. Hawaasa keessa mammakatanii akkatti of to'atan yeroo sana bakka jedhe dogongoran itti sirreessaa fi yoo hin deemne mooraadhuma keessa qofatti yoo eegamanii gaafa achi bahan akka saree mana keessatti hidhamu tokko jira miti. Inni achi bahe kan nama fixu. Jibichi durmanuma keessatti qofa okaa nyaachifamu gaafa achi bahe fiigee yookiin jijjigoo bu'aa dhagee qabuullee hin danda'amu. Qabuuyyuu hin danda'amu. Akkas taasisuun sirrii miti. Yeroo hawaasa keessa makatan yeroo ijoollee keessa makatan kana garuu badii addaa yoo jarri qabaatan hordofuun yoo argan sirreessaa deemuun baay'ee murteessaadha. Baalaansii ta'uu qabaa jechuudha. Madaalawaa ta'uunsaa gaariidha. Inni kan elektirooniksiis irraa dhowwuun guutummaatti hin danda'amu sirrii miti dogongoras. Garuu ijoollumti boosse jedhanii fuudhanii mammaatti kennanii elektirooniksii sa'aatii dheeraa irratti dabarsuun tokkoffaa fayyuma irrattuu rakkoo fida. Yeroo ammaa elektirooniksii waan dhukkuba ta'u waan sammuun namaa kun dipireeshinii namatti uumu keessaa isa guddaadha. Yeroo dhiyeenyaa tokko qorannoo adda addaan dhaggeeffataa ture. Akka ijoolleen tasa daa'imummaan fayyoo baay'ee elektirooniksii ilaalte amma fincaan fayyii qabachuu akkasiin dadhabdu. Elektirooniksii kana jechuun wanto karantiidhuma naanna'u miti. Amma bilbilli ati baattu kuni maagneetii of keessaa qaba. Maagneetiin isaa kuni naannoo kanarratti karantiinuma uuma. Karantiinni uumu kuni sammuu kan keessa yoo baay'ataa dhufe sammuunis cinqamaa wahii deema. Amma sadarkaa lafarratti akka sujuuduu wayii waan akkasii gadi bu'u kan namni barbaaduu fi elektirooniksiin as mataa kana keessa yoo baay'ate sammuun cinqamaa wahii deema akka inni gadi gara lafaatti dachiitti gayyaa wayiitiifis lafarratti yookiin wantoota elektirooniksii namarraa fudhachuu danda'utti bu'uunuu kanaaf al tokko deeggarama. Ijoolleetti miidiyaa sa'aatii dheeraa TV sa'aatii hundatti bananii kompiitara moobaayila sa'aatii hundatti kennanii jechuun fayyummaadhuma isaanii irratti miidhaa guddaa qaba ija sammuu kana. Lammaffaa amala isaanii irratti wantoota laalamu sana hamma danda'ame yoo hin daangessine sa'aatii isaan laalanu yoo hin daangessine miidhaa guddaatti qaba. Teknooloojiin kun daangessuun bareedaadha. Waan isaan baratanu fakkeenyaaf kanneen akka teknooloojiiwwan adda addaa kana appilikeeshinii warri tolchuu baratu jira yeroo ammaa kana jaavaa waan adda addaa kana xiqqoo yaaltee ijoolleen appilikeeshinii uumuu warri barataatu jira. Umrii ijoollummaatti numa barataman kun ijoolleen numa aktiiviidha waan akkasii barachuudhaaf. Garuu sa'aatii hunda sanarratti dabarsuun miidhaa waan qabuufi elektirooniksii kana akka xiyyeeffannaadhaan
Ijoolleen boossee dhumaaf itti kennuun dogoggora guddaadha. Boossi jedheetuma itti kennuun dogoggora guddaadha. Kana na fakkaata yaadni jiru. Galatoomaadha. Jalqaba xumura irratti yeroo ammaa kana dargaggoonni keessattuu biyya keenya keessatti akka daataan agarsiisutti dhibbantaa 60 ol yookaan 50+1 ta'uu danda'a. Baay'inni biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana argamu dargaggoota jedhama. Dargaggoonni kun iddoo akkamii ooluu qabu? Maal irratti bobbahuu qabu? Maatii isaanii waliin ammoo walitti dhufeenya akkamii qabaachuu qabu kan jedhu nu kaaftanii achumaan muuxannoo yoo qabaatanitti nu dabaltan. Muuxannoo maal qabnaa miti? Isuma kan afaanumaan himna. Akka dargaggootaatti egaa fiildiin jara laallatu baay'ee ta'a silaa'u. Yoo barumsa keessa jiraate isuma dubbataa turreedha. Yoo barumsa immoo keessa hin jirre sarara biraa of danda'eerra. Warri ilmi shari'aa qofa baratanu ilmi shari'aa silaa'u itti fufan dhaabbatu ganna kana yeroo inni baratamudha. Warri biizinesii keessa jirus biizinesiinis sadarkumti isaa wala caalu malee itti fufa. Inni kamuu jechuudha ganna kana keessa ittuma fufa. Akka walii galaatti garuu dargaggoonni warri hojjetaa mootummaa ta'e barumsi yeroo kana boqonnaa qabaachuun jaraan mala. Boqonnaa kana keessa namni dhugaatti wanti nuti dadhabnee jiru tokko kan uummanni hedduun itti fayyadame guyyaa guyyaatti muuxannoo haaraadhaaf aga daqiiqaa 30 osoo kennitee jedha muuxannoo haaraa wahii uummachuudhaaf. Namni keenya moobaayiluma kana fayyadamuu kan meseejii sirriitti erguu hin dandeenye jira. Maaliif qophii miti waa wahii of jijjiiree waa barachuudhaaf. Konkolaataa oofuudhaaf waggaa meeqa nama dadhabee taa'utu jira. Nama saayikilii oofuun itti cimee osoo guyyaa guyyaatti muuxannoo haaraa kana daqiiqaa 30 wahii barate bakka sadarkaa guddaa gahuu danda'a. Tokko dargaggeessii muuxannoo haaraa irratti barumsa adda addaa irratti cimuun hojii biizinesii irrattis aarsaa kaffalee dafqee hojjechuun baay'ee murteessaadha. Ankufaatii musliimii biyya kana yeroo hedduu kanan dubbadhu ilaalchi musliimni biyya kanatti hojiidhaaf qabu gadi bu'aadha. Keessumaa gara keenya kana gara Jimmaatti yeroo hedduu ilaalaan ture akkuma riisarchii wahii hojii hojjechuu irratti ilaalchi namni qabu baay'ee dadhabaadha gadi bu'aadha. Ta'aniituma sa'aatii dheeraa isaa kana jimaa qama'uutti fakkeenyaaf zuurii kaasanii hanga halkanii jima maqqamaama hojiin hin jiru guyyaa kana waajjira mootummaa osoo hidhatte yookiin cufaadha. Yookiin barreessituu qofa achi teessee meerreessa jiran jennaan walgahii jira. Isaan iddoo jimaa jiru jira. Aadaan akkasii kun jijjiiramuu qaba kompiliitilii. Sa'aatiin hundi isaa hojiidhaaf akka kaa'ametti amanuu qaba namni. Hojiidhaaf eega jedhee keessa ammana boqochuun qaba, ammana waa dubbisuun qaba, ammana infoormeeshinii haaraa argachuun qaba, ammana ispoortii hojjechuun qaba. Hanga kana jedhee qoqqooddata malee hojiidhaaf waan jedhu hojiidhaan malee immoo namni waan biraatiin jijjiiramuun sirrii kan taane hubate dargaggoonni hojuma irratti akka cimanu yaaduma jedhuun qaba. Tole injiinar sa'aatii keessan nuuf kennitanii yeroo gaariin waliin dabarsitanii asitti bifa gorsaatiinis bifa gaafiitiinis akkasumas yaadaanis kaaftanii barattoonnis akkasumas barsiisonnis yeroo boqonnaa isaanii maal irratti akka dabarsan asii gorsa nuuf kennuu keessaniif guddaa isin galatoomfanna. Anis baay'ee isin galateeffadha ulfaadha. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton sagantaan keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangammaatti daawwattanidha. Sagantaan keenya kan biraa kan televezyiinii Hamilton itti fufaa turtii gaarii.